anjet hayyee jeen har'anaa banama koottuu jeen kinoo ammayyuu baajaajii yaabbadhee dhufaa jette. Maal gootanii waan hin taane haasoftan. Wallahi intaloota nan dhiisee akka isin hin jette zaalima. Atillee zaalima baaliyyoo. Intaloon sunillee zaalima. Birrii irraa fuutee moo hin fuune mudatti tana. Dhageeffadhu birrii irraa fuutee moo hin fuune. Mujrima wallahi. Mega Davis ol Davis. No. Baaliyyoo sheeka wajjinuu naasoynu qoy. Mucattii haasoyna. Mucattii muyitirraa bafa. Muyitirraa kaasa. Baaliyyoo na dhageeffadhu gisee tokko. Baaliyyoo. Irraa kaas amma Hamzaatilleen baaliyyoo ila Hamzaan amma ragaa na bira jira. Miseejii inni na barreesse sa'aatii ammaatu 5,000 baasi na fidii kottu naan jedhe ammayyuu. Ansaniin bitachuuf itti dhufuuf sila kijibduu kana sheeka maalidha kun Hamzaan ragaa miseejii amma na ergif dileetiin goone 5,000 baasi na fidii. Screenshot godhi miseejii screenshot godhi na ergi. Screenshot godhi na ergi. Beeman jedhan itiyam yaa furmale anammoo irraan qabu. Screenshot godhi. Amma kun Hamzaatti mija kiyyaan arge jedhe. Screenshot godhi Hamza na ergi. Laagilin. Dhageetteemi sheeka. Dhageetteemi. Osseeni birrii mujattii amma 25,000 transfer godhiif. Wanni nu sirraa barbaadnu kana. Hin qalladin. Kootol deebii haqa kee seeraan siilaallaa yoo dhugumatti mucattiin tu si zollomtee ka jiraatu taate kijiba ta'e dubbiin kun dhugaan keessii baati. Wanni dheettuuf takkallee hin jiru. Icciitiin jiru. Dhugaa jiru tuwa itti eennetiin yoo ate haqa qabaatte haqa keetu si baa yoo mucattiin haqa qabaatte haqa mucattiitu bayaa samboodetti akkasitti atillee bilisa taataa jechuudha. Si galee hin dheessinate. Wanni dheettuuf hin jiru kootol deebii seerkisees hin jira. Sheeka roobee. Oriyaa qalliin mana asliimaa seenanii qallii mana qabatasanii miti sheeka dhageeffadhaan. Waan maqaa ganda kennaa irratti jechuudha dhageeffadhu. Maqaa ganda kennaa irratti namni si dhaga'u hin jiru. Mucattii tana waa godhaa hin hiisisaa maali kayyotsan illee jechuudha. Wallaa waa takka gochuu hin dandeettu. Kuraa yaamaan jawuu qulaa. Taagaa nyaal labee ta'an. Si galee? Mucattii tanallee birrii isiillee hin deebistaaf takka jedhe. Dhugaa yoo qabaate maa asirratti hin dubbanne inni yoo dharaan sooromuu jiraate maan dubbanne nama guddaadhaam inni ol bahee wanni kun akkana maan jenne maa dheessa. Ol deebisi. Maa kee galchaa. Fooziyaa nama jedhamu tiktookii ol galchaa. Fooziyaa. Indee. Barbaannee galchinaa qoy. Akkaawwantii barbaadeen jedha Hamzaa barreessee Hamzaa Sheekaa roobee dubbiin tun si fageessiti. Sheekaa roobee dhaqqabi karaa amma fagoon jiru. Sii galee. Allah daase. Indee. Wallaahi billa qalliin akkanaan jiru. Kinoo na ergame teekistiin isaallee. Qowwen. Deebisi argate. Maliyyoo amma malee na dubbattee na caqasii jiru. Ayya na dhageeffadhu. Seeraa walii wanni jenna. Teekistii keelloo dhibbaa. Biyya alaa jirta. Addaan ta'u na dhageeffadhu. Sheekaa na dhageeffadhu. Ni caqasii awwala. Ni caqasii kaa. Mana kiyya dhufte. Mana kiyya dhufte. Na dhageeffadhu. Mana kiyya dhufte. Na dhageeffadhu. Anas yoo hameemi na dhageeffadhu. Maaliifi nama dhageeffadhu. Mana kiyya dhufte si dhageeffadhu. Irratti bakka mara dalloo ari'anii kantiibaan marti ari'ee kijibaan maali? Sheeka alaal nama maqaa xureessuu miti. Ana waan barbaaddelee dubbadhu. Sii kenna sii galee. Uma feetelee sii kenna. Maallaqa irraa fuute warraan fuune qofa qaba. Dhiisi. Haa dubbatu dhiisi. Sheeka miyuutii irraa kaafadhuutiin waan barbaade dubbadhu. Amma na dhagaye. Namni garaa laafu. Wallaahi wa billaahi ganamni garaa laafuun bada. Intala tana ani imimmaan waliin buusee dalloo na ari'an jettee kantiibaanillee ammoo nan qarqaarreettee bulchiinsillee nan qarqaarre jettee imimmaan natti buuftee hayyee je'ee kantiibaa birallee dawwalee sheeka akkasii miti. Waa hedduu qarqaarree akka isiin jettu kanaa miti. Abbeeraa isii mara bira dawwallee kabiira shaayya akka isiin jettuu mi maqaa nu balleessiti intaloon tuni kabiira shaayyaati kinoo na bira koottaa sheeka hin kijibdi intalooni kantiibaanillee hin sobdi akkasii miti rabbii jedhii sheeka akka amma miidiyaa irratti isiin baatee liivii kee dhuftee miti naan jedhan bulii sadii isiif jecha liiviin kiyya aggadame ijoollee daa'ima ay baasee bulii sadii somaa isiin teettu isimarratti warniingiin akken guyyaa kana mara nakka tabdi. Mana biraa haasee numoo sima eegaana seenii namni fooloon siin barbaadata mee seenii qarqaaramii rakkoon qabu ani gaafa liiviin kiyya ammootiin irraa naa ka'e hin dhufaa jeen arra dawwalee fi jennaan nan dhufaa naan jette
birriin 5,000 isiin jettu laal birrii 5,000 ani hin taa'u ila caqasi ani hin taa'u akka liqaatti ammoo akkaawuntiin kiyya Awaash Baankii irraa qaba akka liqaatitti anaa kenni ijoollee sibira teettuu kenna haga sa'a 7 haa teettu an cufadhee istiidiyoo deemaa jedheen birrii 5,000 ijoolleen sibira teettu waa kafalii liivii kiyya moobaalatti dhiisee deemaa moobaalatti dhiisee deema birriin dhuguma diidamii shanii eegaa caqasisanii miti na caqasika mee na caqasi na baas birrii 5,000 tana akkuma liqaatitti anatu kennaafi ati ammootin itemmin kiyyan dalaguu naan jette miseeji itemmin kiyyan dalagu wanni akkam goonare rakkoodha ijoolleen eeydullee rakkoodha ijoolleen asteettullee rakkoodha aga sa'a 6 eeydi anumatu kennaafi akkuma kiyyaa godhiiti ijoollee akkuma kiyyaa godhiiti ammoo anuma kennaafi sibira haateettu akka waan an kafaleetti hayyee na qarqaarsisi rakkoon qabuu naan jette birriin 25,000 isiin jettu birrii maali walciyaadu billaahi maali sheekaa roobe qoy mee waa gaafatu fedhaanii baaliyo. Sheekaa roobe ni torka mana fooziyaa akkaawuntii makaaniin ol deebi akkaawuntii makaaniin barri. Shabakaan isii isa qabina fakkaata. Akka liqaatii irraa fuudhuuf akka liqaatiin na ergi jedhu ni jedhu. Baale keessaa inni namuma irraa liqeeffatu dhabeeti. yaa sheeka yaada facee baaliyyoo fixachiisin dura mee sheekaa roobaa yaada. No shabakaan isaan dalagu ol deebisee. Shabakaa sheekaati dhaggeeffatan deebi'a sheekaa. Sagalee keetiin baaliyyoo. Sheemii qabsiisin ifa galaadha tuni ta'u ijoollee kiteettee laayivii irratti gargaarsiifatu. Wannan dhiigaa si jedhee bar an dubbiin naa galtee dhiisaa bakka. Yaa baaliyyoo marrajaa baay'ee na bira jira saaboo. No bakka dhiisi. Anan maali beektaa? Anan maali beektaa? Anan sheekaa roobeera waan maraa ifa godhadde. Kanaafuu jechuudha. Sheekaan olaa deebu niitoorkii isaati. Sigalee silkii irra dawwalamee niitoorkii isaati olaa deebu haa dubbatu garuu jechuudha. Inni nama rabbii tokko jette ama. Sigalee waan kana ifa baase kennu dalga qabeetiin isitti argaa jirta namni 2,000. Gin wanni kuni homa namni wayiin jiraame akka wayii wal dhufee waa warraa tabaddaruu nama jiru na fakkaata. Garuu sheeka akka nama tokko akka jejjee awwala gadi bu'uun qabdu. Akka lammaffaa dhuftee nu as raddaati kanatti waan kana nutti himuu qabda. Seenaa 70,000 25,000 deebiteerti. Dubbadhu maayikee. Ila baaliyyoo amma ifa galtuudha taa wannaa tana eenyu guutaatillee namuu ittiin dibbatinaa ifa galtuudha tuni exactly wama sirriidha. Wama sirriidhallee hindoo isinillee ifa gala. Qoqoo. Hamza Ahmed argeera qoo Hamza. Qoqoo argee qoo. Naa kenni sii kennaadha taadii. Damishanii tana ifa godha amma yaa. Sando barinni kai jedhe amma kai inni jedhe 5,000 amma reefi mucattiin hin dhufa jennaan sibira dhufa jennaan 5,000 amma fidi jedheen san ITM irra galchi jedheen malee 25,000 san galfadhee hin jenne barsan hammeenya narra kaanii jira sii galee. Yaa tanafichaa ifa godha jedhanii yaa usmeel tana qulqulleessa. Mucaa kootti roga deeffatu akka makaan deeffatte. Akkaawuntii makaanii barreessi. Yaa akkaawuntii mareefiitiin barreessi. Sheekaa ol deebii laakos tokko ergadhu. Fooziyaa. Mucattii. Hamzaa kinoo akkaawuntii kana galchee bara. Hamzaa jedha kun akkaawuntii naa yeroo laa ilaaha. Uumaan salphachiisa. Kumni 25 haa qulqullooytu tuun gilcii taatee jirti rakkoon qabu. Maafiyaan 70,000 Saudi Arabiyaa keessaa baay'ee hin jedhe 25 Itoophiyaan. Akkaawuntii makaanii barreeffadha Hamzaa. Sheekaa amma sheekaa sheeticha amma inni torki baasuu fi bee. No silkii irra dawwalan. Sheekaa deebii ergadhu. Ammallee uummata dhageeffadha. Sheekoleen akka kennati miti waan ta'eef 25 hin barreessina wayitii jara dhufte xiqqoo taragaagaa qoya. Taragaagaa anas hin jedhe yaa xurullee miti. Taragaagaa xiqqoo. Raasaachuu rarragaa. Dela taragaagaa amma Hamzaa akkaawuntii kaaniin gootu namana. Akkaawuntii kaaniin gootu. Waa wayyaa jedhu baaliyyoo. Ayeeru godhu. Amma namni baay'een gizee beektaa namni waan akkanaa kana haasa'u waan amma yookaan baaliyyoo yookaan waan namni biraa immoo sheekara dhimma qabu itti fakkaate nisbii kanatti. Waan akkasiitii miti namni. Namni yoo waa badhee laalu namni baay'een itti mee laalee haqa namaa eeguu dhufa namni isinii galee miti. Waan jiru uummata kanaa ibsuu dhufa malee namni
Sheekarraa dhimma personality namni tokko takkayyuu dhuunfaarraa namni waa qabu hin jiru. Isin galee guys. So waan jiru walii ibsanii isin dammootu taragaggaa warri amantanillee warri amantanillee. Sheekaa fidee goe. Tapi gora guys, tapi gora ame, tapi gora. Tapi gora. Shabakaadha baaliyyoo. Ya shabaka keeti. Hamza akkaawunti makaan hin deebiin kama walaati. Rabbumaa jedha na caqasa. Rabbuma keessa sodaadha na caqasa. Haadha tana akka haadha tiyyaatti ilaalee liivii keessisee imimmaan booyee waliin argitanii mucaasan imimmaan gannaqan. Ani kantiibaan akkamii si dhooggata jedheen. Kantiibaa bira dawwal. Sheek akkasiin jettan sanii miti intaloo badannee hin kijibdi. Rabbi yoo sodaatte nurraa dhaabadhu naan jedhan. Rabbi yoo sodaatte. Abbeeraa shaayyaallee itti baanee dawwalleef. Lukumaan koottu na bira intalli hin kijibdi akkasanii minaan jedhan. Ani sababaa isii asirratti liivii seennee bulii sadi muluu na aggade. Har'a kinoo hin banaa koottuu jeen. Sanuu ammootiin hin birrii 5,000 akkuma kiyyaa godhi ijoolleen sa'a 7 biraa teettu ana kennaafi akkuma namaan kennee qarqaaramii jeen. Dheengadda qanii dhufte san na ajaa'ibdee Bilaal faayii jirti Cilfeen faayii jirti. Intaloon sukaayii afaan kaattiin qamaati. Silan qamaataa jennaan du'aayii godhe birrii nuuf fixeenaan jette. Silan birrii namni sii kenne akkamittiin qamaata akkamittiin du'aayii gootaree jee. Kana namnu ammoo naman dhagayini rabbumaa jedhi. Ijoollee qarqaarsisuu dhufte malee ittiin teettee qamaatu. Namni maan namaan jedha. Du'aayii goonu malee mataan nu weeraramaa naan jette. Ani ammoo akka fayyaalummaa garaa kiyyaa waliin boo'ee gara biraa deemuulee aga bulii sadii kana tiktookii nama biraa dhaqu fooloo ittiin namni si guddifata mee dhaqii qarqaarame atummaan akka argattu barbaadaa jeen kinoo miseeji na bira irraa baasu akka ati argattu barbaada malee wallaahi karatti nun gatin ka ani awwalattuun seenuu jeen haadha bira akka ati argattu barbaada malee wallaahi Hamzaa Umar Muufii gati Hamzaa tokko fa'ile kinoo Hamzaa amma seene kana dawwalee maal jedheen Hamzaa Muufii maal jedheen intala tana koottu ani kaleeyyuu namni biraa rafte naan jedhanii maa cufte naan jedhanii Hamzaa koottu istiidiyoo kiyya jedheen kinoo Hamzaan kijiba narraa dubbatu dheengadda osoo warniin ginatti hin kennin Hamzaaniin dhufa baqqaa naan jedhe narraa fuudhi bira taa'ii moobaayil qarqaarsisii jedheen amma deebitee birrii 25,000 birrii maa laa wal'iyaadu billaahi dubbii addaa si baasa amma na dhaggeeffadha amma dubbii na dhaggeeffadha addaa si baasa dubbii wanni si Baaliyyoo gisa takka si dubbisetti dubbisi gisa takka dubbisi. Miyuuti qabadhu Hamzaa miyuuti qabadhu miyuuti qabadhu naa dubbiif tura konko bakka takka raafadha asheekaa irraa gaafii qaba waa takka illee wanni hin jedhu sheekaa mucattiin ka jette birrii 25,000 illee ka jette sii deebisa naan jedhan malee narraa hin fudhannee jette afaan baaftee. Dhaggeeffadhu. Akkuma jirtu dubbatti. Dhaggeeffadha. Afaan ifuu irraalee yoo barbaadde miyuutii irraa kaaftee haa dubbatti. jecha beeytaati. Beeyta waan iyyuu. Okey dhaggeeffadhu. Hamzaa miyuutii irraa kaasi. Ayyee dhaggeeffadhu sheekaa. Hamzaa miyuutii irraa kaasi dubbadhu. Maaliif Mucoo irraa kenni Baaliyoo. Kabakkaan isin dalagu isii. Maal jettaa Baaliyyoo? Mujatti kenni. Kaani waa linkii tiktook hin kenneef kanaan. Mujatti kenni mujatti. Hamza wallahi intaloota nama walitti gaafatamta Hamza. Baaliyyoo intaloo jettan ana rabsinu. Sheekhaa roobee muhiitii godhadhu. Mucattiin qofti haa dubbattu qoyaa. Mucattiin haa dubbattu sheekhaa roobee targaa. Dhufe kunoo dhufee bara. Na dhaggeeffadha. Nam takkaa keessa wal arrabsitanii yookaan ammoo sheekaa roobee nam takkaa. Dhufe na dhaggeeffadha dhufe. Dhaggeeffadhu inni taalaalle. Qaxxitaa gaafii jiru waan jiru guutuu dubbadhu. Anaan jettanii? Baaliyyoo wallaahi billaahi tallahi jedhee yoo inni kakate anillee ni kakadha ani immoo kunoo miseejii ragaa qaba kunoo amma si erga wallaahi billaahi rabbi ilmaan tiyyata walirra kadhatan nan guddifachiisin Baaliyyoo. Keessa tare ani waan inni naan jedhe jalqaba waan inni naan jedhe na dhageeffadhaan haasa'ina. Ila wanni birrii 25,000 akkamis irraa fuudhan walirraa birrii 25,000. Waan naan jedhe Baaliyyoo jalqaba iyyuu sababni inni
amma asirratti maqaa na balleessaa jiru. Kantiibaa si wajjin kunoo kantiibaa si haasofsiisee jira. Waan maraa si ficcisiisee jira. Lammata har'a booda hin rakkattu. Kantiibaan lafa si kenneef naan jedhe waadaa naa seene. Sa'aatii ammaa kana ilmoo baadhee karaarra dhaabachaa jira anini. Kantiibaan lafa si kenne waadaa si seene. Oromoon ta'e ammoo inshaallah ilmaan Oromoo saba bal'aa qabda. Dhibba takka bichaa si qabatan irratti si ijaaran. Ni qubattee ilmaan ta'e guddifata jedhee anayyuu tasfaana godhee boohee gammade akkasitti sii deebisa meeshaa wahiitu narraa qabame kunoo miiseeji jira osoo miiseejiin jiraachuu baate ani akkanatti abdadhee iyyuu hin dubbadhu waan boritti saalfadhu si erga ani erguun beekuuti amma si ergisiisa. Itti dubbadhu. Erga jirbii kuma deebisanii akkan jedhee sirraa fuudhee akkamitti sirraa qalabate. Sheekaan eeg hin dubbatanii sheekaan eeg an dubbii argaa jira. Si deebisanaan jedhee ififtuun ragaadha fi mucaa ijoolleetti qabadhee ATM fudhannee baankii dhaqnee birrii 10,000 fuune. 10,000 fuunee bari ATM birrii 10,000 malee na baasuu diddee keessa seenee jennaan immoo mattaawaqaa fi buugii na gaafatanii an kanan qabu jennaan motoraan natti dhufe eessa jirtanaan jedhee awuraaris jira jedheeni motoraan natti dhufe keessan na seenee ummata maraa itti himee warra baankii manaa jiratti himee Najirri birrii 15,000 na baase. Birrii 15,000 fudhadhine istiidiyoon na kottu naan jedhee na biraa tare kunoo mucaan kiyya kichuu lafaa dhuftu dubbisaanii. Kasaniyyuu hafu 25,000 akkasitti tarteemi. Amma kan inni 5,000 amma fidii koo naan jedhoo. Kunoo sa'aatii ammaa barreesse taani waliin qabeessii kaffala. 5,000 amma naa fi naan jedhe. Muyiti goon sheekaa dubbatu. Ayyee ulfaadhaa kabajamaa. Abboo edaa jazaan namaa akkana ta'e. Ani haadha tiyya waan leesiin hin jedhu haadha tiyyallee ilmoo ta'ellee si jalallaala. Yoo namni dhabe jechuun barbaachisaadha. Viidiyoo baay'ee go'a. Wallaa viidiyoo baay'ee. Haga aare. Sababaa isii istiidiyoo seenee baaliyyoo. Amma sa'aatii ammaa kana dabwalee wallaa warniingiin akka inni bulii sadii istiidiyoo seenee amma koottu ammuma tana liibii irra turtaa jedhee hayyeenaan jetti. Waan jedheen birrii dheengadda mana keetitti guuramte birrii 52,000 fi wayi. Birrii 50,000 akkasii wayita san 52,000 argee. Irratti galuun beekuun waan arge bichaa dubbadha. Na biraa deeman. Eega na biraa deeman borumtaadhaa laalwan nan gaafadhe borumtaadhaa. Awaash baankirraa laal nigdi baankirraan qabu awaash baankirraa bulii sadii sii kennaatiyya kee liqaa birrii 10,000 nigdi baankirra naa dabarsi jedhee ani kaashii illee barbaadu namaa ergaa jira nigdi baankirra naa dabarsi jedhee isima mataa isiiti kaashii malee akka itti dabarsan hin beeku aboo ani hin barbaadu kaa nama biraa irraa dabarfadhu birrii kaashii ani hin barbaadu namaa itti dabalee erguu fi birrii 10,000 an kaashii hin barbaadu jennaan bakka ishii hayyee kaashii malee sanuu ATM'n kun na dhooggate nigdi baankii yoo dhaqe malee naan jedhe bakka baasii namuma kennee birrii 10,000 tiraansfer naa haa godhanii achi dabarsaa jedhee ayyee naan jettee dhooggataniiyyuu baankiiyyuu ufii kiyyaa matooraan dhaqee baasaa fi anatu itti gaafatamaa yoo isiin birrii tana suuraa isiiyyuu laalanii isii miti jennaan isin amanne sheekaroobe isinitti amanne anatu isinii kafala jedhee yoo akkaawuntiin kun dogongora ta'e anatu kalee qarqaarsisee mana kiyyatti akkaawuntii yoo anuu qomaan qabadhee qaccee irraa baasaa fi rakkoon qabu ana isinii kenna na gaafadhaa jedhee hayyee hin kenninaaf jedhanii baasanii birrii 10,000 akka kennite akka liqaa Awaash baankirraa wiixata baasee sii kennaa jedhee nan mula kaashiyyuun barbaaduu jedhee bar dubbiin arrabni kun nama qabama ka amma isiin kantiibaa maalii jettu kantiibaa ofii kiyyaa itti dawwale dubbii kana arragaaggatuuf sila dalloo maa ari'an ummanni dalloo hoo dalloo dhalattuu dalloo taatee bulchiinsi maa dhooggatan mana qabalee maa dhooggatan kantiibaa maa dhooggatan kantiibaa maa dhooggatan birrii bakka birrii kanatti waadaan kiriin goraa fide Carraalee baaliyo carraalee deeqaa takka takka. jiloo warri dubbate dubbii
wajjin batabatatti bishii kantiibaa bira dawwal waraqaa kana koppii godhi jedhee Oromiyaa irraa sii kennamu koppii gooti. Anu kata kepada Bali yo di ma miicatti minteji itti barreessanaa fidan istaadalle maqaa balleessoo son ta'in Aboji jiloo dhageeffadhu ustaani wanni inni balleesse yookaan ammoo wanni sheetichi balleesse akka jiru waan jiru guutuu mucattiin jettee isheen illee dubbataa jira dhageeffadha. Imala caqasa Baaliyyo waan jedheen Biriillee kan fuudhe jedhu biriillee kuma kudhan jedhu fuudhee jedhedha wanni isheen mucattii raadamsee kiyyoo dubbataa jiru dubbatu ishee qaba. Yoo Baaliyyoo si dhoggate jedhee kantiibaan kun yoo si dhoggate aadamiin haga jiru waliin jirra. Waa hedduu waliin haasoyna wallaahi lafa tana sii kennisiisa kama Oromiyaa irraa koppii godhaa fidii jedhe koppii godhee kanatti deebisee isa dawwaleem sheek akkasiin jettanii miti rabbii keessan sodaadhaa nu diiniif isin qabanya intalli tun haga qarqaarsaa qarqaanree amma isin maqaa nu balleessuuf onlaayinii irra dhufte mee qaamaa wal arginee isiillee na bira fiddaanaan jedhe isiillee na bira fiddee qaamaa wal arginaanaan jedhe. Hayyee ka ijoollee teellee amootiin hin beektaa yoo irraa duute ijoollee teelaali mucayyoo tanaa lafa kennii wallaahi waan maraa isinitti mee sheeka ani lafa na bira dhuftanii isinitti kenna yoo intalli tun hin qarqaaramin naan jedhe badannee hayyee isillee waama wal bira isin gaafadhaa jedhe lafa tana kennuufii qabdaa jedhe waluma bira nu waamnaan jedhe abbeeraan isii kabiira shaayyaa qamadii kuntaala takka na dhoggate jettu dira wallee maa dhoggattan akka intaloon tun jettuu miti intaloon gudii hedduu qabdii sheeka waan baay'eetu jira qaamaa wal agarree haasoyinaa naan jedhe nu finnee kenna ofirraan darbinu finnee obboleessa kiyyaati ofirraan darbinu qaamaa wal arginee haasoyina akkasiin jettuu miti naan jedhe hayyee jedhee amma liibiin kiyyaarra naa banaa miiree buliisati reefuma tana itti katabee maal jedheen liibiin kiyyanaa banamaa koottuuti bakka hin qarqaaramtaa namallee saalfanne an nama itti sii godhaa jee akkuma nama liqaatitti birrii 5,000 sana akkuma waan kiyyaatitti ana kennaaf ijoollee naga sa'a 7 biraateettu an bultii qabaa warra kiyya garaa jaartii qabaa istiidiyoo itti dhiisee akkanuma si bira haa ta'anii jee kalaamni kiyya kun hin gogaa Hamza gaafadhaa kinoo Hamza tuu dawwalee dheengadda Hamza kootu istiidiyoo taa'e dheengadda iyyuu namni maa cufte haa qarqaaramtuu naan jedhani aniin dadhabaa mana kiyya gala Hamza kootu rabbii jedhi bira taa'i haga sa'aa 6 intaloo tana qarqaarsedhe yoo akkas hin jenne kinoo Hamzaan kenna gaafadhaa kinoo Hamza ani keerii yaade Sanisillee akkasuma jette gaafii takka irratti isin gaafanna sheeka gaafiin isin gaafannu qarshii 25,000 irraa fuudhanii jette isin immoo 10,000 qofaa kaan harkatti irraa fuudhettan sanitti addaan nu baasa bakka san 25,000 fuutammoo 10,000 fuutan. Umara ko nga jechuun realitii iddoo dubbatan sheekaa. Ana tumti dadallo. Birrii 10,000 sanuu wiixanne yoomin awaash baasee kennaaf. Birrii 10,000 awaashii baasee kennaaf. Isiin amma maali jettu? Ilila. Qaama isiin maali jettu? Mala ittiin qarqaaramuu yoo barbaade mala akkanaa dhiisi. Wallaahi si qarqaarsiifna akkanattu. An nama akkanaa takkaa umrii kee irratti hin dhufu. Ani nama hiyyeessa waliin imimmaan buusu hiyyeessa bira dhaabate. Akka namni ammoo irratti waa naqatee waa barbaadee birrii jedhu sanuu hin jedhu iyyuu. An nama sanii miti namni birtuu na beekalleedha. Akka namni waa birrii nyaatee kaan namaa gadhiisu sanii miti. Intala tana awwalumaa ijoollee tana laalee imimmaan waliin buusee dheengadda warra jirtanii imimmaanuma gannaqee wayita mucaan akka jiru garaana nyaatteetu Hamzaa kootu. Tole ustaaz asirratti galatooma isirraa carraa dubbifnee isinillee qulqulleessuu barbaanna yoo isinillee namni isin yaada wayii aboo Baaliyoo. Ilamaan ni beektaa dhiifamallee naa godha marti keessaniyyuu nagaa rabbi sirraa jiraatu dubbii namas